Gaafan galgala galu kiraara kootti kannisni nama. Teessoo irraas gadi bu'an mucaa waggaa fureennaanni boo'ee gangalatee waaqayyoon faarsu gaafa arganii jecha inni dubbatu immoo jecha qindaa'aadha. Walaloo akka walaloo qaba. Nama raajeffachiisa. Salamoon immoo gommaa jala gale. Yeroo darbe yeroo dhiyootti kan ka'aa ture suurri hojjetamee Salomoonin fuudhe kan jedhu baay'ee miidiyaa irra deemaa ture. Bu'aa fuute moo fuutee nu dhoksite moo miidiyaa irra bitaa qeema ta'uuf gaaffii kana lama akka nu deebistuun barbaada. Maaltuun ta'uu gaafa guyyaan kee ga'u. Maaltuun ta'uu gaafa guyyaan kee ga'u. Guyyaan kan kee guyyoota caalaa dadhabaatu lafaattiin ka'ee. Guyyaan kan kee guyyoota caalaa wal laalaatu beekattiin ta'ee. Inaaressita seenaa badee nan jiraadha jedhee mani yaadee. Galaatomii jaalallee koo si tol qabi koo. Nagaa fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota daawwattoota kaanus giraafiksii nuti keessanii akkam jirtu bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu jenna. Guyyaa har'aa egaa magaalaa jaalalaa magaalaa baay'ee bareeddu magaalaa Amboo keessa jirra. Innis sababa tokko qabna. Nama baay'ee jaalannu maatii keenya maatii nu guddisan maatii faarfataa keenya faarfataa Salamoon guddisan abbaa keenya hojjetaa wangeelaa Alamuu Galataa mana isaaniitti ayyaana kana dabarsuudhaaf dhufnee jirra. Isaan faana mucaasaanii akkamitti akka guddate mucaasaanii akkamitti sadarkaa kanarraa akka ga'e isaan faana kanaasuuf nu ta'a. Eebba gaarii akkasii ta'u ayyaana gaarii akkasii ta'u gamanumaan hin hawwina. Kophaa koo miti obboloonni koo hiriyoonni na faana jiran faarfattoonni bebbeekamoon akkasumas muuziqeessitoonni bebbeekamoon waliin taanee gara mana isaanii deemaa jirra. Amma dhuma sagantaa keenyatti nu daawwadhaan affeerraa keenya ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Gooftaan bara baraa isin haa eebbisu eebbifama. Chapsite Tufasi bila borraji Dursante kana hunamte Sababa kanta huraji Korati ke satinga tudu bige Kote tampacha sabaji Mama itindu badu ilkabu Si irane gadarenji
nagaa fi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Daawwattoota Kaanius Giraafiks hundumti keessanii akkam jirtu. Baga waaqayyo gooftaan gargaaree bara moofaa bara 2014 dabarsee guyyaa haaraa ganama haaraa bara haaraa 2015tti baga nagaan ceetan siniin jenna. Egaa akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuu yaallee har'a baay'ee gammadaa jirra. Maatii baay'ee jaalannu, maatii baay'ee kabajnu, maatii waaqayyo nuuf laate. Akkasumas maatii isaanii keessaa dhalataan bahee addunyaa kanaaf eebbatee yeroo ammaa kana faarfannaadhaan kan biyya kana tajaajilaa jiru maatii faarfataa Salamoon Alamuu gidduutti argamna. Kanaafiyyuu isaaniin har'a wal sin barsiisaa. Namoonni bebbeekamoon namoonni itti baay'ee jaalannu namoonni faarfannaa irratti aarsaa guddaa kaffalan faarfattuu Dastaadhiidhaa nu gidduutti argamti. Akkasumas faarfataa Caalaa Araarsaa nu gidduutti argama. Maatii isaanii faana ayyaana kabajaa jirra. Ayyaana nagaa isiniif haa ta'u gammadaa isiniin jencha. Mee seenaa faarfataa Salamoon kana dura interviyuu irratti muraasa isinii ibsinee turre. Har'a immoo gadi fageenyaan abbaan isaan guddisan armeen isaan guddisan kun gidduu keenya jiru. Isaan of beeksisuu irraa ka'anii asumaan ergaa baga geessanii isinii dabarsanii egaa waan dhaloota faarfataa Salamoon irraa kaasee haga guyyaa har'aa kanatti waan jiru hunduma isaa yeroo isaan irraa dhageenyu ta'a. Baay'een keessan arguudhaaf akkasiin nu gaafachaa turtan. Har'a immoo isaan duukaa haasaa goona. Gooftaan sinaa eebbisuu hojjetaa wangeelaa Alamuu Faattan yeroo isaaniifan kenna. Mee isaan maqaa isaanii guutuu ibsanii hojii isaaniis maal hojjechaa akka turan maal hojjechaa akka jiranis asumaan yeroo itti nu ibsan ta'a jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisuu baga waggaa haaraa geessanii of beeksisuudhaan nu jalqabaa. Ishi waaqayyo sinaa eebbisu. Ameen. Barri kuni bara nagaa, bara haraaraa, bara quufaa, bara eebbaa nama hundumaaf akka ta'u hawwaa isinis baga geessan isiniin jecha. Amma gaaffiin gaafatamee fi ani akkamitti maal hojjettaa eenyu isinii isa naan jedhu kana ani maatii gooftaa beeku keessatti dhaladhe abbaa koo gooftaa fudhatanii innaan anu bahu kanuma waaqeffatanitti dhaladhe guddadhe kwaaree faarfattoota wajjin utuman tajaajilu gara mana dhaabbachuutti dhufe yeroon daa'ima ta'ee jira garuu hawwii tokkoon qaba. Waan ana hawwu keessa nama gooftaa tajaajilu nan hawwa. Keessumaa faarfataa baay'inee godha. Sagalee faarfannaa immoo an danda'ee faarfachuu hin danda'u laata waan jedhu keessi koo kennaa sanaas hin qabu jedheetananii utuma hawwuun hojii qonnaatti fufee bara koo dheeraa isaa hojii qonnaan qotaa lafa qabaa. Buna qabaa gaagura dammaa kana nan qabaa. Baqa amma jireenya baadiyyaa keessatti hojjetamutti jiraachaan ture. Waaqayyoo gaafa deemicha keessa ofii isaatii akka na barbaadu ergan argee booddee gara hojii wangeelaa kanatti dhufe jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisuu sana booda akkuma Elsaayi gooftaa duukaa Elsaayi Eeliyaas duukaa bu'ee gooftaa keessan duukaa buutanii waldoota hedduu akkasiin tajaajiltan ani quban qaba. Mee yaadattu waldoota hedduu waldoota baay'ee akka tajaajiltan sana nu kaasaati seenaa tajaajila keessanii bara kam jalqabdanii akkamitti jalqabdanii amma dhaloota Salamoonitti illee dhalachuu isaa booda illee kan jiru mee otoo nu kaastanii sanamaan wal qabate. Sinaa eebbisu. Ani hojii wangeelaa kana kan hin jammare naannoo waggaa 15 wayiin ta'a. Akkaataan itti jalqabe erga waaqayyo waamicha guddaadhaan mana koo seeneen an na hubachiise nan amane hojiin kana hojjechuudhuman qaba jedheetanii itti seene. Sababa ani hojii wangeelaa kanatti itti seenuun kun guddaan waamicha Salamoon irraanii kan ka'e. Ani dura akkuma nan hawwu kana namoonni baay'een biyya keenya keessa kan jiran tajaajiltoota hin dheebotu turan. Abbootiin na dura turani baay'ee waa'ee tajaajilaatiif kadhachaa turan. Jibaati iddoon nuti jiraannu sun biyyi nuti keessa jiraannu sun tajaajilaa hin qabu ture. Faarfataa hin dheebotu, lallabaa hin dheebotu, biyya fagoo deemanii waamu. Sababa kanaaf baay'ee kadhatu bo'anii galmee isaan irratti barreessanii mee nama tajaajilu nama biyyi waamu akkuma nuti deemnee waamnu kana nama biyyi itti dheebuu ba'u nu kaasi jedhu isa nan dhagaan ture. Sanaan booddee waaqayyo kadhataa biyya sanaaf kadhataa abbootii deebisuudhaaf waamichaan gara keenyaa dhufe. Utoo mucichi waamicha kana hin mul'atin biyya sana namni tajaajiluu dhufe tokko namni waaqayyoo tokko dhufe waan dinqiin argee jedhe lafa kana tajaajilaa qaamaan xiqqoo daa'im humni Kiristoos immoo baay'ee irra jiru
dibata homtuu irraa fuudhuu hin dandeenyee fi homtuu mo'achuu hin dandeenye dibata guddaa akkanaan argine lafa kanaa ka'amu caarmaadhaa hodhutu ka'aa jedhe. Kanammoo waldichi akka hubatuu fi namnis akka hin irraanfanneef galmee irratti galmeessinaan jedheetu galmeesse deeme. Yeroo sanaan an seene. Anis sagantichumaan hirmadhaa mana koo laalan seene. Ani qonnuma koon itti fufanse. Gaaf kaanii akkuma dubbii Waaqayyoo keessatti caafamee jiru dhimma Eeliyaas barreeffamee jiru. Gaaf tokko keessaa otoo qotaa jiru waan dinqii na ajaa'ibisu tokkoon arge. Kanallee iddoo gara garaattis dhugaa baheera. Ani otoon qotaa jiru sangaadhuma otoon oofaa jiru lafti hundumtuu akka waan burcuqqoo ta'e kakawwee waan ta'e nagahee lafti hundumtuu natti addaate. Iddoon irra jiru mastaawutii natti fakkaata. Of laalii wayii natti fakkaata. Inni gubbaa inni dakaa iddoon jiru wallaalee horii sangoonni ittiin qotuun harkaa baatee baqatte. Sanaan booddee akkana kan jedhu nagaye. Ani kadhata kee dhagayeera. Biyya kanaafis waanan kennuun qaba. Isa immoo mana kee dhufaa naan jedhu. Mana kee dhufa siinis nan hojjedha sanyii keetiin amma dhumaatti nan hojjedha naan jedhu. Akka Waaqayyo ta'e naa gale garuu bifa isaa homaan argu. Sagaleen nagaa malee. Sanaan booddee sangaan koo baatee baqattee iddoo sana nan romme namni koo hundumaa waan na rommeef takka dhaabadheen sangoota koo naan ilaalu fagaatteetti. Diibee iddoo sana qotuu natti ulfaate. Sanaan booddee horii sangoota koo hiikeen galee taa'e. Namni Waaqayyoo tokko raajiin naannoo keenyaa namni gooftaa tokko galgala isaa dhufeetu akkana jedhe. Ani otoo ati qottuun argee garuu Waaqayyoo hojiin isaa isa kana miti ammaa jiru lubbuun jiru namni kun obbo Addunyaa Dirribaa jedhu dhugaa bahuu danda'u gaaf tokko. Ani isa ati ittiin qottu kana miti kan inni barbaade. Ati kan qottu laasaa kooti. Siif sanyii kee maasaa koottan baafadha siin jedha Waaqayyo gooftaan. Ani kanatti sin barbaanne naan jedha. Ani immoo hojii qonnaan jaalladha. Hiriyoota koo amma jiran lubbuudhaan baay'ee wal dorgomnee beekamaadha kun egaa namoonni waan beekan seenaa dhugaadha. Baay'ee hojjannaa halkanii guyyaa hojjannaa. Bareeda waan jireenya ittiin fooyyeffannuu fi ijoollee keenya ittiin bulfannu hojjechaa turre. Garuu ani isa kanatti yaadeen jiru. Kuni erga ta'ee booddee isa lammaffaa gara hojii kanaatti na fiduudhaaf Waaqayyo. Amma gaa Waaqayyo faarfataa na godhuu barbaadee laata jedheetani. Kiraara bitadhee annasuma anuma na godhansee. Kiraara bitadhee kiraara koo fuudhee biyya sana immoo bineensi ni eegama halkan. Bakkee bullee bineensa eegna. Kiraara koo fudhadhee kiraara baruun qaba kiraara baree rukutee. Ani faarfataa ta'uudhuman qaba biyyi keenya isa kadhata tajaajilaa kadhata nan beeka ta'uun qaba bakka Waaqayyo dubbateera jedheetan kiraara koo rukuchuu jalqabe. Otuman kiraara kana wajjin taaggalu faarfannaan nan barreessa yoo hin jedhe naa ta'uu didaa. Sanaan booddee kiraara koo achi kaa'ee ani hojii koo isa guyyaatti immoo ba'e. Gaafan galgala galu kiraara kootti kanneesni nan galgala salammataa kiraara koo fuudheen shaakallii meeshaa faarfannaa barachuu isa baadiyyaa keessatti baratan hin godhaga. Yeroo kiraara koo rukutu kanneen keessaa narraa jeffadhee nanna dura na eetiin maa inni naan jedhu naan akkatti ilaalu kanneen afaan isaa keessaa guutee jira. Akka gaaffii na ta'e kuni maa inni jedhu macaafa keessatti waa'een damma Saamsoon tokko akka kanniisni tokko gara leenca isa Saamsoon cicciree keessatti akka damma dammeesse barreeffamee inni jiru natti dhaga'ame wayi ta'an jedhe. Waa ta'uun isaa hin oolu. Kanaaf akkan godhu wanta kana nama Waaqayyoon irratti kadhachiisa jedheetan. Kun jaarsolii keenya waldaa keenya biratti beekamaadha. Jecha beekamaadha. Namoota Waaqayyoon kadhatan waame. Kunoo akkana ta'e. Maa inni galgala ittiin taphadhuun achi kaa'ee garuu kanneen itti nan jalaa nam'e. Kuni garuu gaagura miti maal jechuudha. Maal inni laata hiikni isaa jedheetanii. Gaafannaan nuti hin beeknu irratti kadhadhu jedhanii warri kaan deeman. Namni Waaqayyoo tokko immoo ammas akkas jedhe. Ilaa jedhe. Dhufee kadhateetu afaan haaraa dubbatee Waaqayyo kana naan jedhe. Ani
Kanaan booddee damman sin godhaa. Aha. Mana keetti mana kee lixeera'anii Ameen. amma damma isa kana eenyumtuun tuffatu sichi. Waan namni tuffatu miti. Kanaaf ani mana keettan gala mana kee lixa mana keen seena siin jedhe Waaqayyo. Kanaan booddee warra sirratti ka'u nan idda. Simmoo damman si godha siin jedhe Waaqayyo naan jedhe. Kana naan jedhe Waaqayyo. Baay'een irraa jedhe. Anamoon jedhe. Anamoo barnoota nasii barnoota biyyi keenya barnoota irraa xinnoo manni barumsa nurraa waan fagaatuuf barachuu hin barbaannu hojii qonnaatti deebina. Baroonni akka ta'an naan laalu achi nan butu. Bakki inni itti guddadhe immoo jecha argadhee illee itti fayyadamee tajaajiluu danda'u miti. Akkamitti ta'a Waaqayyo jedheetanii gaaffii of gaafadhe. Amma akka waa jiru bakka amanuu jalqabe. Sanaan booddee ijoollee lama nan argadhe. Bakka amma ana miti yookaan ijoollee kana ta'uu qaba jedheetan kadhachuu jalqabe. Waaqayyoon otoo hin kadhadhu ijoollee sana gara isaan itti guddatanitti nan yaalan ture. Waan dhugaa tokko yoon dubbadhe namootaa fi namoonni kanallee ilaalanii ani ijoollee sana guddisuudhaaf wangeela sittan dubbadhan ture. Nan kadhadhaafis hin ture. Yoommoo wangeelallee kennaa isaaniillee ta'uu baate waan lamatti akka isaan guddatanan yaada ture. Tokko dubbii Waaqayyootti. Lammata immoo ogummaa namoonni ispoortanyaaf yoo ta'an natti tola. Kubbaa biteetan akka namni baadiyyaa kubbaan bitu. Ani immoo magaala deemee Finfinnee kana Yaamboo kana dhufeetan kubbaa bitee fi itti kennee faana taphadha. Maaliifan iseetani? Ispoortanyoota nan jaalladha. Ganama immoo ijoollee sana waan dhugaadha. Ganama immoo ijoollee sana barii kaaseen faana kaadha. Akka isaan guddaa ta'aniif akka isaan nama biyyaa ta'u ta'anii jedheetan. Garuu kan Salamoon itti yaalle. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e erga dubbichi ta'ee naa gale malee kan akka hin seenne. Odoon kana godhu Salamoon sadaffaa irratti dhalate. Gaafa dhalatuu kaasee lolli diinaan waraadhaa. Kanaaf Waaqayyoo gara tajaajilaatti akkana fidettiin isinii dhaquufan jira. Salamoon dhalatee bultii shanitti. Inni Salamoon akka kana ta'ee hojii Waaqayyoo hojjetu beeku Waaqayyo beekee kenne isa duuba diinni sadaa Salamoon akka waraanu daabiloos irratti akka inni dubbatu jawwicha irratti akka inni dubbatu hin beeka ture. Gaafa inni dhalatee bultii shanii kun dhuga ba'umsaanis namoonni baay'een waan dubbataniif badaasaa isaa gadi fageessanii dubbadhu. Mucaan sun akka du'uuf yaalii guddaa godhe. Gaaf sana du'a ture. Muka mana irratti akka jigu godhe. Bultii shanitti inni akka du'u godhe. Garuu haala dinqisiisaa fi gooftaa na galateeffachiisu maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu akkan jedhu kan na godhu. Mukicha nurraa qabeetu du'a soolchee mucicha akka hin duune godhe. Duuni nafne lubbuun itti deebise. Gaafa inni itti deebisu xumurameera bakka kanumaan qorumsi nurraa hafeenne maqaasaa waan baay'ee argine keessa dabarreef maqaa itti yaadannu wayii baafne. Maqaan isaa biyyi kan beeku naannoon kan beeku buzee jennaan. Maal jechuu keenya? Buzaayyoo jechuu keenya. Buzuu ayyee. Waan baay'ee buzuu ayyoo. Waan rakkina du'aa qorumsa argeera waan baay'een argee jenne malee nuti tajaajila argina hin seene. Sanaan booddee mucicha gaaf sana edda akkana ta'e hafuurri Waaqayyoo waan irra jiruuf dibanni wayii waan irra jiruuf mucaa sanatti bultii shan fa'aatti itti deebi'ee mallattoon gaaf sana irratti argine irratti mul'ata. Kanaaf mucichi waan dhukkubsatu waan natti fakkaateef nan kadhadhaaf nan kadhachiisaafan ture. Gaaf tokko nama
maqaan isaa amma gara gooftaa waan deemanii maqaan isaanii kaasuun dirqama natti ta'a. Obbo Hirranaa nama jedhamu nama Waaqayyoo tokko akka inni kadhatuuf mana kootta waame. Inni dhufee kadhachuuf dhufe akkas jedhe. Afaan haaraa dubbatanii kaaniitu namni kun raajiidha nama Waaqayyooti. Waaqayyo akkana naan jedhe mucicha dhukkuba miti ana. Anaatu irra jira. Adda isinii baase Waaqayyo. Ulfina kootu irra jira. Kanaafani anatu ittiin hojjechuu barbaade amma cimsaati kadhadhaa waldaan isaa kadhattuufi. Kanaan booddee muci kun afaan isaa naasaa qatu sagalee Waaqayyoo dubbataa. Sanaan booddee nama Otoo Salamuun afaan isaa qatiin gochuu dandeenye waan isaa hin baane. Sanaan booddee ani naagalee daamee jalqabee cimseen kadhachuu jalqabee akkuma Waaqayyo jedhe afaan isaa naasaa qatu mucaa mana keenyatti yeroo sana nu biratti galu tokko maqaan isaa Fikaaduudha jedhama. Inni immoo Waaqayyo jedhee waame. Maqaatti Waaqayyo nuyi waamne haadha waamne ana waamne mucicha maqaa mucicha gaafa mucichi hin baatan jaallata. Amma jira nama hojjetaa mootummaatti nama guddaadha namni suni. Maqaa isaa Waaqayyotti moggaase. Jalqabuma afaan hiikkatu Waaqayyo gara jedhutti hiikkate jechuudha. Waaqayyo jechuutti hiikkate. Sanaan booddee mucaa sana Waaqayyo jedhee waame. Dhimmichi naa dhufaa deemee kanarratti akka kanatti akka tajaajila kanatti kan hin dhufe Waaqayyo daanamaa hin barbaadaa jedheetan gara tajaajila kanatti dhufe. Filanni isaa gooftaa. Waaw gooftaan baay'ee kan eebbifame haa ta'u egaa waan kana dura osoo nutti hin beekne baay'ee isaa dhagaa jirra. Icciitii baay'eetu ture jechuudha sana dura. Gooftaan gaa inni guyyaa kanaaf akka geessaniif karoorsee badiisa sana hundumaa isaa isinirra dabarsee egaa waan hamaa yeroo sana ture isinirra dabarsee akka isin yaaddan utuu hin ta'in akka yaada Waaqayyootti mucaa kana har'a kun soorata addunyaaf taasisee jira. Kanaaf kanatti baay'een gammada. Mee sanaan wal qabatee egaa har'a kun magaalaa Ambootti kan isin jirtanii asumaan deebii akka itti laattanii fi ollaan keessan isin bukkee jiru. Egaa jireenya akkasii sana keessa jireenya fira baran keessaa maatii baran keessaa yeroota soddoota baran keessaa mee akkamittiin gara Amboo dhuftan sana naa kaasaati gara warra kaanitti hin darba. Tole. Ani gara Amboo akkatti dhufe bara 2014 anaaf bara seenaati. Baranitti waanan harkaa qabu dhabe. Gooftaa malee humtuu barana akkatti nafne. Baran baay'ee irraanfadhu miti. Bara kana halkanuma tokkotti akka yoobtaan lubbuu keenya bichaadhaan baqanne keessaa baane. Sababa nageenyaatiin gara Amboo kanatti harka duwwaa baaqadhe ol dhufe. Okay. Egaa gooftaan kan oolchadha wanta hundumayyuu egaa haalonni turan baay'ee ulfaatoo akka turan beekamaadha. Solis miidiyaa tokko irratti kan inni kaase maatii isaa akka fudhateedha kan dubbatame. Haalli iddoo sana jiru saboota garaagaraatu wal makee jira waan ta'eef ulfaataa akka turedha kan kaafame. So inni darbuuti har'a garuu Waaqayyoo waan haaraa qabaa. Isiniif har'a kana booda jireenya haaraa akka isin jiraattaniif Waaqayyoo harki Waaqayyoo bal'aadha. Harki Waaqayyoo bakka hundumaa qaba. Sun wanta tokkollee fuutanii akka hin baane nu kaasaa jirtu. Egaa Waaqayyoo waa hunduma qaba waan ta'eef mana keessan kana booda akka inni guutuu godhu abdii guddaan qaba. Inni darba uumaa miti barri haaraan immoo waan haaraa fidatee dhufa. Barri inni darbe egaa waan qabatee darbeera. Barri haaraan immoo abdii haaraa jireenya haaraa isiniif qabatee dhufa. Wanti guddaan lubbuun keessan baga Waaqayyo oolchee maatii keessan faana baga guyyaa kana geessanii. Egaa baay'ee nama dhiba gooftaan egaa waan hedduu keessin dabarsee dhufe. Egaa mee isin hojjetaa wangeelaati. Waldoota meeqa tajaajiltanoo yaadattu haala isin tajaajilaa turtanoo haala akkamiiti? Amma immoo mee hojii wangeelaa sana maalirraan geessanii jirtu? Maal hojjechaa jirtu? Erga gara magaalaa dhuftanii yoo haalli sun isinii mijateera mee isa kana tarii daawwattoota keenyaaf akka ibsitaniin barbaada. Tole. Ani hojii wangeelaa kana gaafan fuudhuuf itti gale akkas jedheen itti gale. Gaggeessota keenya biratti dubbii dhugaa tokko. Wangeela kana nan jaaladha. Erguma inni mana koo dhufe erga inni mucaa kana akka otoo mucaan beekeen dubbatiin Yesuus gooftaa akka inni jedhee dubbatuu fi afaan nuti hin beekne afaan isa nuti beeknutti hiikee akka inni faarfatu erga godhe baay'ee danna jaalateen jaaladheeran jedhe. Kanaaf waan tokko naa godhaan jedhe. Anamma wangeela kana waanuma ta'e ta'u isuma gooftaa ta'e kanaaf waa dubbadhaa. Ani wangeelaan hojjedhaa jedheetan
hojiin jaalladhu sana dhiisee ba'uuf murteesse. Lafti isaan jalqaban itti na ergan waldaa baay'ee gadi bu'ee jiru yeroo sanatti reef calqabu waldaa daalotaan jedhamutti na ergani. Lafa guyyaa tokkoo deemanii tajaajilu. Fardaanan deema. Fardeen lama achitti na jalaa dhumte. Achi ennaa galta galtu na jalaa duute. Sanaan booddee fardeen immoo na jalaa duute lukuma kootiin an deemu jalqabe. Amantoonni iddoo sana jiran dhuga ba'umsa kanoo dhagaan beekuu danda'u gatii guddaa kan faleen warrumti na gaggeessanii akkanaan gatii guddaa kana kan falu erga arganii horiin ittiin deemus erga dhume yaadanii ofuma isaaniiti waldaan baay'ee jaaladhu baay'ee nama tajaajiluu fi nama tajaajiltootaaf iddoo boqonnaa ta'an tokkotti na geessani. Baddeessoo jedhamu tokko naqee achitti haaraan galfadhe achitti dadaara galfadhe ayyaanni koo waldoota xixiqqoo akkan guddisu waan arganiif ammas waldaa namoonni keessaa yaanii dhuman duwwaa ta'e waldaa biraatti immoo achi akkan darbu na gaafatan. Duranoo waadaa galee kiristoosiif gatii nan baasa waanan jedheef utuun akkan gatii beesu beeku akkanumaa gargaara waan tokko waan uffadhullee akkan hin qabaanne toon beeku walichatti deemu. Akkas jedhanii gaafa na ergani. Marii waldaa gaggeessaa waldaa bichaa waamaniitu harka koo qabaniitti na kennan. Ani immoo ganama isaan dhaqa guyyaan sun qidaameedha. Walgayii naannoo waldaan walitti akka borditti qabamnee walgeenyu keessatti itti na kennan. Anis nan dhaqe. Ganama isaa barii waldaa sanatti yooni nan deema jedhee himadhe baay'ee waan an jaalladhu baay'ee waan jaallataniif hin bo'u. Isaan hin boochisu hin dhokadhee deemu. Gaafa achi deemee waldicha dhaqu nama jaaduwwaa waldaa keessatti arge. Ol seenee Waaqayyoon galateeffadheetan xiqqoo boo'eera waan dhugaa tokko waan kwaaree baay'ee na jaallatan na boqochiisanii utuu tajaajillaa isin nu gorsaa duwwaa jedhanii baay'ee na hirkisan keessaa ba'e nama anumatu marraa anumatu faarfachiisaa anumatu lallabaa anumatu xumura waldaa kanan naqe. Sanaan booddee gatii koo itti baasuuttan jalqabe. Otoonii utuman gatii kana baasu gaafan calqabaa dhaqee sanbata galee ka'itan roobiin deebi'e. Omtuu achi keessa waan hin jiraamne biiroo isaan qaban sana saaqqadheen keessa dhaqee ciisuu jalqabe. Amma qidaameetti namni na agarre. Innaan qidaamee amma roobii gallaan amma galgalaatti natti dubbata jedhee kan dhaggeeffadhe. Natti dubbachuu immoo jalqabeera Waaqayyo. Umaan sagalee nan dhabe. Kamsii sagalee nan dhabe. Jimaata umaan arganne sagalee. Qidaamee umaan arganne sagalee. Gara galgalaatti ani waan ajaa'ibsiisan sii godha. Sinkiisa. Ati garuu gatii kana baasuun dadhabinanii sinkiisa. Yoo nani gatii kee balleesse na komadhu. Yookaan ammoo obsii hojjedhu naan jedhu. Sanaan booddee obseen itti fufe. Naannoo sana kan jiran amantoota gooftaa kan dhiisanii duubatti deebi'anis kan hin amannes Waaqayyo haala ajaa'ibsiisaatiin gara gooftaa akka dhufan naa godhe. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Sanaan booddee ji'oota 3 kan hin guunne keessatti waldaa naa guutan. Namni naa faarfatu naa dhufe, namni lallabu naa dhufe, waldaa erga naa guutanii booddee warri gaggeessaa kootee akkan gatii ammas baase waan beekaniif. Waldaa xinnoo magaalatti wayii xirraatti waldaa dhaabatte waldaa harbii gulufaan jedhamutti achi na geessan xinnoo magaala inni sana caalaan fooyya'aa achitti Waaqayyo waldaa akka walitti naa dacha'ee naa guddatee naa jabaatu amma waldaan naannoo sana jiru keessa waldaa guddaa akkanaa ta'u gooftaan godhe odoon isarra hojjechaa jiru immoo amma gara maatii kootiitti akkanii quu haala naa mijeessanii waldaa reef banamtee bakka lallabaa wayi Waaqayyo kennaa waldaa guddisuu sii kenneera. Namoonni gara keen dhufu gooftaa sii fudhatu achi immoo dhaqiitii waldachaa tajaajili wangeelmaa bartanyaan si bukkee dhaabatu jedhanii achitti galee bakka lallabaa sanatti Waaqayyo nama walitti naa deebisee namni naa ijaarame baay'ee erga namoonni naa deebi'anii lubbuun baay'ee gooftaa erga naa fudhatee waldaan naa cimee
uffata faarfattootaa bitannee faarfattoota godhannee jireenya baay'ee namatti toluu fi waldaa jechuudhaaf yeroo nuti haggaamnu dhimmi nageenyaa sabni sun akka achirraa baqatu ta'e waldicha keessa namni hin dhabame anis achi nan deeme. Ergan baqadhee deemnee achi iddoo kana dhufne anis iddoo kana dhufee zim jedheetuma taa'e waldaa Amboo keessa jirtu waldaa Biraana Kiristoos wajjin waaqeffachuu nan jalqabe. Mee xiqqoo na wayyaa jedheetan gara Finfinneetti waamuma ta'e hojjedhee lolu ba'ee amma lafa sana jira. Garuu ammam ta'u akka Kiristoos naan ta'u otoo mindaa kamiyyuu argadhee qacarrii kamiyyuu argadhee hojii kamiyyuu argadhee otoo maalumti otoo lafti birriidhuma ta'e waan irra nakaan ta'e isaan kaleessatti dheebuu ba'e Kiristoos dubbachuurra waan an nyaadhu natti hin tolu. Baay'eetti amma waldaa qabadheen jiru akkanumattanii iddoon seenes Waaqayyoon kadhadhee ba'a lafa kanan jira jechuudha. Baay'ee gooftaan sinaa eebbisu egaa waan jechaa nama wallaalchisa dhugaa. Aarsaa wangeelaaf kaffalame egaa isa macaafa qulqulluuratti caafame qofa miti. Dhaloonni ammaallee kun akkas aarsaa kaffalaa turuu keessa yeroo nuti hin taane baay'ee nama dhiba. Dhugumatti kun seenaa waan yeroo dheeraa fakkaata. Garuu akkas hin jettanitti waggoota amma kanaa kana keessatti waldoota amma kanaa deemtanii waldoonni deemtanitti immoo milkaa'ina guddaa argattanii dhaloota boojjittanii lubbuu diinaa harkaa namoota gara waaqayyootti sassaabdanii egaa sadarkaa sanarraa ga'uun keessan baay'ee nama dhiba. Gatiin keessan egaa waaqayyo hundatti guddaadha. Waaqayyo immoo faaratuudhaan sinaalii bara tajaajila keessanii eebbisee akkas milkooftaniittu milkaa'uu keessan immoo kan ibsu kunoo dhaloonni keessan sinirraa ba'anii kunoo akkas milkaa'uu isaaniiti. Baay'ee ana kan na dhibu namoonni baay'een tajaajiltoonni baay'een isaanii aarsaa wangeelaaf kaffalleedhaaniitu yookaan immoo aarsaa wangeelaaf kaffalleedhaan waan xiqqoo tokko odeeffatu. Akkas lubbuun inni baadiyyaas inni magaalaas inni furdaas inni qallaas lubbuu waaqayyo biratti lubbuudha. Isin garuu maatii qabdan jiskisanii ijoollee qabdan bineensa keessatti dhiistanii waaqayyo ati eeggettanii baadiyyaa sana keessa deemtanii lubbuu barbaaduuf jecha hojii waaqayyo sana keessa bobba'uun keessan ani baay'ee dhugaa dhaloonni illee tajaajiltoonni yeroo ammaa waaqayyo carraa isin ilaatee tajaajilaa jirtan illee kanarraa waan guddaa barattu dheetanan abdii guddaa qaba. Aizuacho waaqayyo guyyaa tokko inni gatii namaa kaffalu gatii keessan hin kaffala. Waaqayyo inni qabxii namaa dogongorre gatii keessa isiniif kaffala. Ammas taanan egaa tarii awaan amma hojjechaa jirtan kanatti akka gammadaan taane kaastaniittu tarii namoonni miidiyaa kana laaltan egaa namoota aarsaa wangeelaaf amma kana kaffalan namoota lubbuu isaanii kennanii maatii isaanii bittinsanii wangeelaaf bosona hedduu keessa qaxxaamuran maatii isaanii waaqayyotti dhiisanii har'aan gahan kana egaa maal ta'uu akka qaban murteessuu qabdu. Egaa asan deebi'a gara yaada kootti kana bal'inaa yeroo biraa hin kaasna. Kun egaa bu'aa faarfataa Salamoon sin keessaa bahee tajaajiluu isaati. Waaqayyo gaafa sin dadhabdan humna keessan haaressee kun har'a addunyaadhaaf mi'eessee jira. Haa ulfaatu egaa waa baay'ee kaasneerra. Mee wangeelaa yoo sirra darbiin gaaffii tokkoon sin gaafadha. Egaa mee faarfataa Salamoon gaa erga waaqayyo isinii kennee akkamitti ayyaana isaa adda baastanii gara sabaatti dhiyeessitanii mee seenaa sana jalqabaa kaasaati. Tajaajila jalqabuusaa akkasumas isin immoo maaliin deeggaraa turtanii maaliin gara ayyaana isaa kanatti akka inni guddatu taasisaa turtanii sanarraa otoo nu kaastanii baay'ee gaariidha. Tole inni ulfaata baay'ee dheeratas garuu na gaggabaabsuu yaala. Gatii guddaa na kanfalchiise Salamoon amma ta'ee dhufuwanatti amman jedhee sun olitti gatii na gaafate. Garuu isa addaa bira akka ta'e mucaan mana isaaniitii dhalate gaafa inni dhalate aarsaa dhiyeessu seexanni ajjeesuu barbaade Abeeliin. Inni aarsaan dhiyeesse waan biraan goone sabuma inni aarsaa dhiyeesseef akka inni du'u murtoo godhe seexanni. Haa kanatti harkatti qabee ture. Garuu inni jabaan waaqayyo harkaa namaa baasu Salamoon harkaa namaa baasu. Waa biraa godhee miti idaa isarra faarfannaa jira. Gaafa atakaroo kana argu dubbiin naa galaa deeme. Taayetan waa'ee tajaajiltoota raajota. Dhaloota isaanii kaasee hamma dhuma isaatiitti macaafa qulqulluutti yaaduu jalqabe. Gaafa itti yaadu atakaroon gurguddaan akka isaan irra jiru. Addaamii kaasee hamma dhumaatti waan naa galeefi isa maaran fa'aatti rakkachaa turan ittiin baqachaa turan ittiin dhiphachaa turanii. Mootiin yeroo sana Heroodis immoo ajjeesuudhaaf faana kaachaa ture hundumtuu naa dhufnaanani itti cimuu jalqabe kadhachuu nan jalqabe. Sanaan booddee akkanan godhe.
jaarsoliin waldaa akka na gargaaraniifini ganama tokko waldaa dhaqeen daboo naa kottaan jedheen maal si hojjannaa naan jedheen waan ta'e achumatti isinitti himaa mana koo dhuftaniitu hojicha naa hojjettuun jedheen biyyi keenya immoo isa ganama nama walii hojjetan beeka waan ta'eef hojiidhuma se'ani maal qabannee dhufnaa naan jedheen homaa qabattanii dhuftan harka keessan duwwaa dhuftu inni immoo kadhannaa ta'uu ni dukaa naan jedheen ta'uu danda'a isin garuu namni tokko na jalaa nafii naan jedheen gaafa isaan jaarsoliin sun hundi isaanii wal faana dhufanii teessoo mana keessaa nan baase mana xinnoo tokko hin qabu mana xinnoo tokko keessa teessoo baaseen waanuma kunoo lafa hafaan bichaa lafa buuseen taa'ee eege innaa son ol seenaan jedheen wangeelawwi yeroo sana jiru dhufee wallaaleet innaa mana keessa jaaru waan irra taa'an hin jiru ahaa dhimmichi nuu galeera fuuldura waaqayyootti qubna gaa inni waan ta'e waan jedhe sana isatu beekaa naan jedhe kisan godhe waanani ilaa erga natti dubbatte isa gaaf sana natti dubbatte isa gaaf sana akkas jette kana hundumaa naa raawwattaa ani immoo hin danda'umna naa taata namooti si bakka inni naan lolu kun narraa cabuu qabaa jedheen barreessee ashageen xarapheessa waan sarkilii xinnoo tokkorra kaayeen innaa kadhattanii innaa si iddoo ciiftanii kaatan kana keessa harka keessan kaati hijaa godhatu kuni wanti kanarra jedhamoo ifattaa ba'u jedha manuma jedhaan jedhe isaanis akkuma nani jedhe naa jajamanii waaqayyo isaan eebbisu warra amma lubbuun jiran jiru gara gooftaa kan dhaqanis jiru isaanis naa kadhatanii otoo isaan kadhannaarra jiru mucicha dhufee waan inni jedhu dhagaan sanaan booddee akkas jedhan waldaatti nuu fidaame maaloo waldaatti haa dubbatu waa jedhan gaafa waldaa dhaqee inni kadhannaa wayii jira kadhannaa irratti qophaa achi ba'uu didee harkifneetuma akka ta'etti uffata keenya qabate gaafa inni waan ta'e dubbatu namni hundumtuu humna Kiristoos isa sagaleen isaa keessaa ba'u sanaan hin tuqame namni hundumtuu mimmaaniifu ol jedhee ilaaluu dadhabe sanaan booddee Salamooniif sagantaan nuuf haa kennamu mucattiidhaaf ji'a keessatti illee tokko nuuf haa kennamu jechuu jalqaban dubbii kana namoonni waan dhaga'aniif barbaada wanti raajiin tokko ta'eera mucaan xinnoon tokko hergaa faarfannaa fakkeessitee dubbatutu ka'ee jedhanii dhufanii ilaaluu jalqaban si'a jalqabaatiif waldaa Biraana Kiristoosii haroo Jibaat jedhamutti jechuun tokko haa dubbu konfiraansii waamanii jechuun tokko haa dubbatu filaa mucaan tajaajiluu hin danda'u waggaa afuritti namni tajaajilaaf hin barbaadamu jechuun tokko haa dubbatu jedhanii akkan isa geessu na gaafatan ani guyyaa sana waan ani geessuu hin dandeenyeef namni wayii fuudhee naa geesse jechuun tokko bichaa dubbatee haa bu'uun jedheen innaa achi gaafa fuurri waaqayyoo immoo irra ta'e akkuma namaatti tajaajile namoonnis qalbii isaanii jijjiirratanii hin boo'ani teessoo irraas gadi bu'an mucaa waggaa afurii naanni boo'ee gangalatee waaqayyoon faarsu gaafa arganii jecha inni dubbatu immoo jecha qindaa'aadha walaloo akka walaloo qaba nama raajeffachiisa sanaan booddee sabni yeroo sana dhaggeeffate gaddi bu'ee gara gooftaatti akka deebi'u ta'e gooftaan karaa nama godhate ani immoo ergasii akkasan godhe Salamooni ijoolleen qabu natu beeka isaan keessaa naaf ajajamaa na dhagaa hafuuruma waaqayyootu hojjete ta'uu ni dhufu ijoolleen baay'een amma namoonni baay'een ayyaana kan qaban mana isaaniitti kan harkaa babbadanii baay'ee tajaajiluu kan danda'aman achi siquu kan dhaban baay'ee jiru. Salamoon yeroo inni waggaa afurii kaasee akkas gochuun jalqabe biddeen laadhee fi kaa'eetan galgala sa'aatii tokko hojii koosa edele sa'aatii tokko amma sa'aatii tokkoof qixxeetti kunoo waan na bira jirudha teessoorra ol fuudhee kaa'een of bira jedhimee isa sitti mul'atu sanan jechaanii ture faana yoon jechuu dadhabe akkuma inni jedhin jedha otuma jedhuu rafa yoo inni rafe yoon dammaqee hin socho'u kanaaf otuma jedhuu rafa inni hunda rafes Kiristoon mataa isaa keessa qaawwadha boo'ee akka ijoollee dallanii na biraan deemu maaluma xaxxara gateet deebi'ee immoo jechuu jalqaba takkaan humna isaatii jechisiisee shaakalchiisuu jammare argeera akka ayyaana kanatti inni guddate naa dhufeera waadaan jiru jira ergaan irratti arge itti cimuun jalqabe siixanni guyyaa tokko nuun ta'e ergasii si'a isa duraa malee si'a sadii si'a lama akka inni du'u isa sana malee si'a lama ajjeesee galaafadheera si'a lamaan sun gooftaan du'aa kaase si'a tokko makiinaa ittiin garagalee namatu barbaada dhufe
dheeraa dhufanii fudhatu gaama. Waggaa naannoo waggaa 5 ga'e. Tajaajilaaf barbaadannaa dhufan inni iddoo horii qabata. Ijoollee waan tureef. Naannaa sa'aatii 9ti. Barbaacha dhaqee tajaajilicha qabadhe inni na faana dhaqe. Otoo ni barbaadu iddoo ijoollee wajjin utaalee taphata. Qabeenya geeddumaa horii keessaa fuunee itti ergina hojii waaqayyo. Iddoo ijoollee taphatu. Kanaan isaa biyyoo bichaa ta'e kana dhaqee fuudhee namichi immoo nariifata har'a jira tajaajilaan kun dafeen galaa maaloo fudhadheen galaa dhee amma innaa karaa dhumnu makiinaan nutti dhufte makiinaan ittiin hojjetan wayi. Achumaan maaloo nama kana na yaalaa riifataa lafa fagootti gala itti dukkanaa mucaa xinnoo bu'ee deema maaloo lubutiin jedheen namichi tole jedhe. Yeroo inni tole jedhee akkana nu butu seetanicha daajjeesee konferaansii dhoowwuudha. Ajjeesee akka Salamoon duu barbaadeera. Sababa Salamoon nus nu ajjeesuu barbaadeera. Anis tajaajilichis akka duunu barbaade. Makiinaan randa xinnoo akkana randa wayiitti ennaa dhaqxu ofirra garagalte. Nuti hundumtuun lafa bu'u of wallaalle. Salamoon immoo gommaa jala gale. Gommaa jala galu malee makiinaan akka achirra deemne ergamaa waaqayyoo makiinicha achitti dhaabe. Olchaadha waaqayyo. Haleluuyaa. Uffata isaa isa inni ittiin taphatu sana bichaa ejjete malee irra hin garagalle. Sanaan booddee ubbare takka isa inni garuu ergamaa waaqayyoo harkamarra kaayete irraa wanti fakkaata. Inni nu dura ubbare. Ani immoo ittaaneen ubbare. Tajaajilichi immoo ubbaruu hin dadhabe. Dhiigni afaan isaatiin ba'a. Sanaan booddee harkifnee achi bunnee bishaan itti guurree teenyee gaadde tajaajilaaf barbaadu gadda cimaatu nutti dhufu nurra bu'a. Sanaan booddee waaqayyo lubbuu namicha sanatti boocha guddaan boo'ee gaafsan. Maaloo amma iddoon naquus hin qabu eessan naqaa waaqayyo maaloo dafii na qaqqabii jedheen boo'e. Nama du'etti lubbuun haa deebise. Sanaan booddee namichi inni diinni yaade karaatti hafe. Salomoonis hin duune hin galle. Isa lammataa tajaajilli bultii 2 gaafaaf Salamoon akka du'uuf ammas boolla qopheesse jedhan. Saakilii taphatu jaalata xinnoodha waan ta'eef waggaa innaan sana waggaa 6 ta'e. Saakilii otoo inni taphatu saakilii irraa akka inni kufee du'uuf boolla qopheesse. Xinnuma tokko otoo taphatu mucaan inni jaalatu waan inni tajaajiluuf hin jaalatu kusaa saakilii irra taa'ee jedhee mucaan kun. Saakilii irra naa taa'u mucaan saakilii irraa kufe. Garaasaa kana saakiliin hin tarsaase akka inni du'utti asii kaasee iddoo naannaa kanaa kaasee hin tarsee hiyyi xinnoo tokko naannaa kun kaadhame. Yeroon baadhu kaa'ee bahu ijji kun immoo yeroo hundumaa isumarra. Sababiin isaa waayittan eega. Ana ofii koo duwwaa miti dhugaadha. Wangeela Kiristoos biyyi boo'ee nu keessaa namni bahuu qaba jedhu sana galamaa bahuu barbaadeetan. Sanaan booddeenaan kaadhe dhaqu dhiigni lafa jiru akkanaan of wallaalu na godhe. Innaan garaasaa laalu tarsa. Achi lafaa fuudheen gateettii kootti baadhee lafa saatii tokkoon kaadhe. Gateettii kootti baadhee. Kaadhee otumaan kaadhuu namni motoraan na duuba deemu. Innaan dhufuun bakka dabarsuun nooba namicha. Mucaa kana na jala laafee amma bakka duudhaaf waan xiqqoo tafe. Morma isaa kuffiseera bakka. Mormi isaa akkana jedha irraa. Bakka keessaa bahuu kaateetti. Dhiigni dhumeera. Namichichis baay'ee waan naa gaddeef ilmoo waan ta'eef motoricha na kaa'ee nan kaadhe. Innaa mana yaalaa nuti geenyu daqiiqaa muraasa wayii tafe. Baay'ee ammallee utuu hin galateeffatiin namani biran dabarre nama viil jedhamu yeroo namicha ogeessa mana yaalaa sun dafee dhama'ee dhamaatii guddaa godhee akkanaa yaalamu godhe. Golokosiis akka efee daafii hojjetee fi waan ta'e godhee mucichi naa wayyaa. Isa seexanni guyyaa 2 hanqisee ajjeesee konferaansii sana immoo kan qopheessan waldoota baay'eedha. Walitti dhufanii qopheessan. Waaqayyo guyyaa 2 hambisee inni ajjeesuu barbaade afeet mucichi dhaqee hinuma seexanaan hin xiqqee qabe gaa. Anis argeera amma argaddeedhaan siinan xiqqee qabu. Mucichuma dhaqan jedhe. Namni mucaa dhukkubsatu madaaf akka inni deemu godhu. Akkanumatti dhaqiitii achi gahiitii deebiin jedhe. Ayyaanni Waaqayyo waan hundumarra caala jiru. Gaafa ni dhaqee achi gahee teessoorra teessaniitu faarfata jedheen dhaqee inuma tajaajile. Dhaqna isaa sanarra madazzajaa kaa'ee
tajaajila kanas hin tajaajile. Guyyaa otoo hodhaan irra jiru Waaqayyoon tajaajile gale. Amma har'aatti seexanni takkaan ni ta'e. Yoo taa'uyyuu baate immoo mo'ichi keenya. Ameen. Ameen. Nullee ajjeesuu barbaada. Isallee ajjeesuu barbaada. Garuu amma har'aatti moonee as geenyeera. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Waaw, maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u baay'ee nama dhiba. Egaa seenaa Sool miidiyaa baay'ee irratti hin kaasne irra dhagaa jirra. Egaa Waaqayyoo kan hunda keessa dabarsee har'a kan mo'ichaan isa ga'ee isinillee galataan isin ga'ee kanaaf Waaqayyootti baay'ee gammanna baay'ee Waaqayyoon galateeffanna. Egaa mee gara Soolitti darba kana wal qabsiisee wanti inni kaasu har'a guyyaa gammachuu isaa fi maaliif maatii isaa faana ayyaana dabarsaa jirra mana isaatti firoon isaa olloon isaa faarfattoonni siinerii isaa ta'an dur faarfannaa isaanii dhaggeeffachaa warri guddatellee bukkee keenya jiru waan ta'eef sagantaa addaa ni qabaanna gara isaatti dabarra. Eebbifamuu egaa maatii baay'ee waan haaraa dhagaa jirra guyyaa irraa baga inni waliin baga iddoo kanayyuu dhufne Sool baga gammaddee egaa maatii kee gidduutti argamnee har'a carraa argatteetis gidduu isaaniitti argamtee inni faana akkas yeroo dabarsuu keetiif baay'ee akkaatti gammadde abdii guddaan qaba. Maatiin kee waa kee baay'ee kaasaa jiru mee akkamitti si guddisan maatii kee akkamitti ilaaltaati isa kanatu gabaabsitee nuuf kaafte. Hunda dursaa haasaa amma haasaa jiru kanaaf hundee kan nu ta'e Waaqayyoon inni nagaa nuu kennee ulfaatu. Waan inni nagaa nuu kenneef waan inni nu eegeefidha. Har'a geenye wantoota amma haasofnu kan akka seenaatti kan haasofnu. Kun haasofama osoo hin taane wanta jireenya keenya gidduutti ta'edha. Kan haasaa jiru kun. Akkuma ati na gaafatte armeen koo fi abbaan koo anaan gatii guddaa natti baasaniiru. Keessumaa abbaan koo anaan kan na guddise kan abbummaan ittiin ibsamu caalaa bakka hiriyaatti hiriyaanaa ta'ee bakka obboleessaatti obboleessa naa ta'ee bakka abbaatti immoo abbummaa isaa natti mul'isaadha kan inni na guddise. Abbaan koo baay'ee na faana taphatee akkan keessa ba'uun godhu fuula isaa immoo natti akkan irraa fagaadhu hin godhu. Gaafa qofummaan natti dhaga'amu jira gaamiti yaada ijoollummaa illee yoo ta'e abbaa keetti waan tokko ifa baastee machuun sodaatta. Nyaara isaa argee isa sodaadhee akkan itti machuu hin dhiifneef fuula isaa naa ibsa. Garmalee immoo fuula naa ibsee akkuma barbaade akka hin qallanneef nyaara isaa shabba godha xiqqoo ishee. Akkasitti amala isaa ofii na barsiisee amma durii kaasee amma har'aatti waan an godhu waan irraa godhu hundumaa waan ani sodoksu hin qabu. Bakka akka hiriyaatti hin faana mari'adha. Akka abbaatti immoo nan sodaadha. Abbaan koo anaaf nama gatii baay'ee naa kanfaledha. Bara ijoollummaa koo amma kana of hin dandeenye na baateedha kan inni deemu na fuudheedha kan inni deemu. Of danda'ee hin faarfadhu. Isteejitti gaafa baanu safaana baana qofa isaa kana gidduu dhaabadhee hin faarfadhaan. Naa jedhee sarrabsameera. Maali kuni mucaa keenya sotoo leenjifne koo mucaan keenyas akkasitti nu faarfatti ittiin dhadhaa waldaa nyaachuuf malee kun ittiin miti jedhaniifaa hiriyoonni miti inni faana jiraatu intarra bufaadha. Haa ta'u gaa malee Waaqayyo gatii dadhabbii isaatiin balleessine anis immoo imaana abbaa kootiin nyaanne isan olii fudhadhe qofa osoo hin taane abbaa kootiif waa dangaleen qaba. Inni kun jalqaba. Gatii isaan armeen qofa abbaan kun natti baasanii deebisuu baadhus gatii isaa isaan waaqarraa fudhatu. Nama tokko nama Waaqayyotti fayyadamee nama du'arraa baraaru tokko oomishaniiru. Dadhabbii isaaniin balleessine Waaqayyo. Kuni baay'ee humna kootiin wanta fideen qabu. Saba Waaqayyo naa kennee akka ergaan harka jiru dhaggeeffatan godhe kana ofii kootiifan oomishadhe miti. Ergaa Waaqayyo irraa fudhadhe nan hojjedha. Waaqayyo moosuma naa mi'eessa. Dhaloota ittiin gara mana isaatti deeffata. Namni umuriidhaan faarfannaa hojjeta. Barnootaan immoo faarfannaa hojjetatu ta'ee Solomoon dandeettii ittiin kan hojjetu hin qabu. Guutummaan guutuutti wanti kana godhe hafuura qulqulluudha. Kadhata isaan naa qabanidha. Kadhata harmeen koo naa qabdu, kadhata abbaan koo naa qabudha.
keessumaa harmeen koo immoo yeroo hundumaa kan ishee kadhata bakka. Dhugaadha. Yoo waa rakkadhee jalqaba irratti akkas naa godhi kanan jedhuun naa kadhadhuun jedha. Naa kadhadhuudha bakka jalqaba irratti. Garaan ishee immoo raafamaa ma wayiidha bakka. Yoo kunis ta'e hin boochii yoo sanas ta'e hin boochii. Yoo waa rakkanne yoo qofaan nu qaballee hin boochii kadhatte hin boochii bakka. Kadhati isheen naa kadhattu suni anaan na fayyade malee namni dadhabbiin abbaan koo yeroo sanatti baasee anaan na fayyade malee namni dhugaadha. Isa kanaaf gammachuu guddaan qaba. Mudannoo hedduullee hojii dabarsinee irraa faazirii faana. Gaaf tokko tajaajila na fuudhee deema ture. Rifeensa akka baadiyyaadha waan ta'eef akka garaa keenyaatti yeroo ta'e annee sirreeffannu hin qabnu. Waldaa Biraana Kiristoosii manzee tokko deemaa turre. Milaancii naa biteetu qirtsii naa baasa kaa. Laga bira geenyee bishaaniin akkas naa laalaaffisee qirtsii naa baasuuf jedha. Hunda isaa naannessee baasee fixeetu safara gurra kanaa gaafa ga'u dingatan makiinaa wayiitu darbaa jirti. Makiinittii ilaaluu gaafa akkas jedhu gurra na godha. Gurra gaafa na muru maa dhaabata reedingni? Dhaabachuu dide bakka amma sina xoomnan dhaabatu amma sina xoomnan dhaabatu. Otoo gurri kun na dhiiguu namansi sana kan keenya otoo kolfinu. Gurra shatna godhee ture. Gaaf tokko immoo tajaajiluma deemiin gala. Xiqqoo dhagaa nan baradhas ijoollee faana baradhu. Shaantaa baadhee waan deemuuf ijoolleen waanuma waan guddaa baadhutti fakkaata. Faaziriin tu na gaggeessu beenume bakka tabba kana bayyina eegee dadhabee taa'a. Mishingaa wayii jira mishingaa sana keessa beekaa fan akkas hin ta'edhu. Ijoollee makilaasitti wajjin barannudha. Na eeggatanii fidi shaantaa kee bannanaan jennaan inni hin bantanii jedheen. Qabeedhee babbareechanii mana kakkabalanii dhidhiitanii gama na eeganii amma inni dhufutti lakkaa inni nama faana haasa'e innaan inni dhufu. Ijoollee si reebanii rooti. Na reebanii na tottolchanii akka. Boorsaa sana waan baattuu fi maal baatti mucaa nama kanaa jedhanii saamichaa. Saamichaa fedha. Mudannoo hedduu dabarseera faazirii faana. Har'a garuu seenaa ta'e naasa. Kun akka mudannoottis baay'ee guddaa ta'e osoo hin taane tokko tokko laaltee kanatti kolfitu jira jireenya keessatti. Guutummaan guutuutti maatiin koo anaa fi maatii hamoota miti. Al tokko tokko yoo laaltee itti ta'e waanuma dhala godhatanii fi abbaa gaarii namaa ta'uu hin danda'ani. Abbaan hunda abbaa gaarii miti, haatu hunda haadha gaarii miti. Kanaaf garuu maatiin koo haadha gaarii, abbaa gaarii naa ta'anii obboloonni koollee akkasuma. Obboloota hangafaa nama lama qaba akkuma isinitti kana dura. Dhugaadha daba namni naa yaadu jiru. Wanta namni dhukame irratti garuu eeyyama naaf hin kennani. Wanta namni dhukame irratti keessumaa obboleessa koo hangafaa humnaa oolan jaalladha. Isa jechuun wanta jiramni amma ofii keetii tuqxee argitee wanta si gubu nama biraa akka tuqu hin gootu. Jireenya isaa keessatti nama akkasiidha inni. Lafa abbaan koo jirretti baay'ee humnaa ol nyaara isaa kan abbaa koo caalaa natti jabeessu isa ture. Dhuguma bakka humnaa ol nyaara isaa natti jabeessa. Amma sarraa kanatti dandeenya isaan baadhu. Amma sarraa kanatti jechuudha. Baay'een isa jaalladha. Baay'ee na gorsannis. Wanta faaziriin irratti natti hin kaanillee dhufee natti ka'a. Walumaa galatti maatiin koo anaa fi maatii qabiinsa na tolchanidha. Guddisa nan balleessine maatiin koo. Guddis badii miti isanis. Nan dhaga'anis immoo. Waan isaan naan jedhan nan dhaga'a. Narmeen koo waan naan jette nan dhaga'a. Abbaan koo waan naan jedhe nan dhaga'a. Keessumaa utuunni yeroo sana akkasitti na qabee galgala obboloota koo biraa na hambisee na teessisee irra na dhoowwatee iskiriptuun mataa keessa na dhahaa dibbee na rukuchiisaa nan faarfachiisu ta'ee har'a amma kana jinjabaadhuun ture. Yeroo sana yooma marrafa akka obboloota kootti jedhan ture. Yooma marrafa irribuma nagaa yooma marrafa jedhan ture. Garuu kun har'a gaarummaaf naa ta'e. Guutummaan guutuutti wanta jedhu yoo jiraate Waaqayyo si naa eebbisu. Ana dhala keessan na guddifattan malee nan cabsine. Baay'een siin jaalladha, baay'een siin kabajaa. Umurii dheeraa naa jiraadha. Harmee kootis, abbaa kootis. Bakka isin hin jaalladha. Ulfaadha. Dadhabbii keessan immoo hin balleessu. Isin natti kennitan kana galmaanan isinii ga'a.
Naa tollee koo kana isin Gooftaan sinaa eebbisu baay'ee addadha. Egaa har'a guyyaa eebbaati. Ilmi abbaa galateeffachaa jira. Abbaanis haatis ilmoo isaanii garaa qulqulluu eebbisaa jiru. Tarii kanumatti iyyuu milkaa'ina isaa ta'a natti fakkaata. Namni gaafa lafa aarsaatti dhaqee milkaa'u just yoon nagaraa wanti ta'e duuba isaa jira. Wanti humna ta'uuf tokko duuba isaa jira. Wanti cimina ta'uuf tokko duuba isaa jira. Sool ciminni isaa inni guddaan isteejii irratti kan inni cimuu fi maatii duuba isaati akkas kadhataniif armee duuba isaati akkas kadhataniif sirriidha akka jiru. baasoo tollee koo amma faaziriin guyyoota jiran keessaa yeroo hunda guyyaa jimaataa anaafidha kan inni laatu. Somsalooti galee naa kadhata yeroo hundumaa guyyaa jimaataa. Guyyaan jimaataa sun dhaabbataadha jechuudha. Guyyaa jimaataa naa kadhata. Kanati humna guddaa. Amalee kan naa ta'u yeroo hundumaa isadha. Ammamuu barumsa kootti biizii ta'uunis baay'een kadhataaf yeroo koonan kenna. Garuu irra caalaa sababii milkaa'umsa koo kan naa ta'u amantoonni hedduunis akka naa kadhatan nan beeka. Baay'ee na duuka jiru naa kadhatu. Irra caalaa garuu abbaan koo bakka yeroo hundumaa jilbaan na faana jira. Armeen koollee akkasidha. Sababii milkaa'umsa baay'ee itoo maatii kee faana nagaan qabdu ta'ee maatii kee faana tuttuqaan jira taanaan utuu garaan isaanii sitti jedhu milkaa'uu hin dandeessu. Haati kee itoo sitti qabamtu abbaan kee itoo sitti qabamu milkaa'umsa bira hin geessu. Ijaanuu hin argitu. Naa gaafa maatiin kee garaa guutuu si eebbisan garuu milkaa'ama deemta bakka. Naa gadameessi si baata si abaarraan rakkisaadha. Eebba isaaniiti isa isaan na eebbisanidha isa isaan naa kadhatantu asiin na ga'ee. Gooftaan Waaqayyo naa kenna. Baay'ee itti boontaa har'a kunoo taa'anii dhaggeeffachaa jiru. Baay'ee namoonni baay'ee carraa argatanii abbaa isaanii hin eebbisanii armee isaanii hin eebbisanii kun carraa addaati. Waaqayyooti carraa kana siif laate isinis maatiin ilma akkas hin galateeffatu. Isin qofa miti armeewwan biyya keenya keessa jiran abbaawwan biyya keenya keessa jiran baay'ee yeroo kana dhaga'an garaan isaanii hedduu akka gammadu abdii guddaan qaba. Egaa yeroo gaarii akka dabarsaa jirru abdii guddaan qaba. Egaa soolotoo gara kee irraa hin xumurre gaaffii tokko yeroo darbe miidiyaa irra deemaa waan tureefi akkasumas yeroo baay'ee kan na yaaddessu amma gaamu yuutuubii baay'een banamaa jira faarfannoonni kee suuronni kee wantoonni garaagaraa baay'ee deemaatii jiru. Gaafa yuutuubii galtu Solomoon Alamuu gaafa itti seerchi gootu yuutuubii baay'eetu daddaramee dhufa. Sana keessa kamtu Solomoon dhugaadha kan jedhus baay'ee nama yaaddessa. Akkasuma feesbuukiin illee banamaa jira miidiyaaleen garaagaraa maqaa keetiin banamaa jira. Sun immoo yeroodhaaf waan gaarii dabarsanii boruftaan immoo waan taanee dabarsu waan ta'eef har'a kan kee addatti beekamuu qaba. Isaanirra immoo darbee egaa yeroo darbe yeroo dhiyootti kan ka'aa ture suurri hojjetamee Solomooniin fuudhe kan jedhu baay'ee miidiyaa irra deemaa ture. Warra ollaa immoo yeroo dhufu sargii nyaanne nuti Solomoon isaan dhageenye jechaa jiru. Mee dhuguma fuute moo fuutee nu dhoksite moo miidiyaa irratti akka ifa ta'uuf gaaffii kana lama akka nu deebistu barbaada. Haaloo Yesuus akka man dura deebisaa inni waa'ee peejii yoo yaa namni koo waanuma barbaade godha bakka keessumaa barammaa keessa jirtu keessatti waan gaariifis haa ta'u waan badaafis haa ta'u miidiyaan guute ani tolli fakkaadhee ergaa koo dabarfachuu hin danda'a. Tolli na fakkaate ergaa koo dabarfachuu hin danda'a. Garuu isa kana gaa yeroo baay'ee namootatti beeksiseera fuula peejii koo irratti. Amma waan balleessaa bulu kan biraa deebisanii aaraa banu. Isayyuu immoo akka namni baay'ee shawwadamuuf yoo namni piroofaayilii jijjiire piroofaayilii jijjiiru. Yoon kabar peejii hojjedhee kabar peejii jijjiiru. Na hundumti isaa bakka kan koo fakkaata. Garuu kan itti adda bahu fooloowersii bichaadha. Namni immoo baay'een immoo fooloowersii sana dhaqee ilaalu. Asumaan illee kan dubbadhu kan koo ammaan veerifaayii godhadhutti veerifaayii gochuudhaaf ulaagaa guutuu maaltu jira mallattoo jirti veerifaayii kan jedhamtu suni. Amma ishee guututti hundumtu wal fakkaata. Garuu fooloowersii nani qabu sanaan akka adda baafatame kan koo mana 100,000 100,000 oliinidha. Ammaaf 170 wayirra jira. Dabalaa immoo deema waan ta'eef 100,000dha kan koo. Na warri kaan immoo sobanidha feekidha waan ta'eef boruun ergaa kamuu gaarii isa ta'u yaaraa si'ootiin dabarsanii akka namni naa beekuun barbaada. Ani peejii tokkuma sana qofan qabaachuudha. Sinjor Solomoon Alamuu dheeraa fooloowersii 100 qaba. Biraa immoo sagaayilaa jedhan kana gara fuulduratti waan naaf hawwaniif waaqayyo isaan eebbisu. Yaa'ugaa ilmi namaa sadarkaa iddoo keessa darbamanii hin dhalata, hin guddata, gaa'ela hoolata, hin du'a. Dulloomee du'a jechuudha. Na ammaaf ani barataa kutaa 12ti.
abjuun takkasiyyuu keessa koo hin jiru. Utuu duumessi hin dhufin immoo bokkaan hin roobu. Kanaafuu duumessis hin jiru bokkaanis hin roobne. Kana egaa walumaa galatti kun soba guddaadha jechuun soba isa dhugaarraa fagaatedha waan wal fakkaatu yoo miti jechuudha. Kana egaa waan akkasii baasee nama tokkotu si bira taa'ee haasa'a. Ani isatti yoo haasa'e dhugaa dhedheetu innis nama tokkotti haasa'a. Amma yeroo gaafanni gara tajaajila babba'u guyyaa tokko garas orroo guduruuraan deemaa jira ture. Makiinaa wayii gomaa jijjiirrachuudhaaf gadi buune. Mucayyoo dubaraa wayii konkolaataa sana keessa kan jirtutu akkas bu'anii na cina dhaabbatti baay'een ergootaatii dabarsitu faarfanoota kee jaaladhattee na taasisatti. Mucaan tokko kaatee dhufee akkas qancee baay'atee jira. Lafa qotaa jira. Gindii gadhiisee kaatee dhufee Solomoon naan jedhe nagaa keetiin galata waaqayyoon gargaartuun kee mirra ishee kanaa naan jedhe. Ati balaan kee ishee kanaa naan jedhe. Lakki gooftaa koo kuni nama makiinaa keessaa bu'eedha. Jechuun bakka namoota hedduu bira ga'eera wantichi. Photoshoppiin iyyuu dhiyoo hojjetame. Photoshoppiin duradha kan wanta akkasii haasaa kana saamuu jalqabe. Photoshoppiin duradha kan akkas haasaa ture waan ta'eef kuni olola sobaadha. Waan sobaadha waan ta'eef ani ergaa kuttan jira. Inni immoo gaafa waaqayyo jedhe nafu umuriin koo gaafa ga'u jechuudha. Isa kanas maatiin koo na eebbisanii. Maatii koo na lamiti maatiin koo saatii kanatti kana naawoo osoo hin taane ergaan qabadhe kana galmaan akka hin ga'u barumsa koo lafa guddaa akka hin ga'u malee qoosaan akkasii jiru. Kuni sobaadha tolee isayyuu soba isa guddaa jechuudha. Galatoomee egaa daawwattoonni keenya karaa keessaa nu gaafachaa turtanii bilbiltanii illee warra nu gaafachaa turtan jirtanii jaalaluma sool irraa qabaniif namoonni baay'een yeroo wanta akkasii arganii hin na'u. Dhuguma mucaan kun umurii kanatti seenedhanii baay'ee kan naan jiru wantichis immoo dhugaa fakkaatee waan nama naasisuudha waan ta'eef daawwattoonni keenya egaa dhugaa jiru kun abbaadhuma dhimmaarraa hawwatan jedheen abdii guddaa qaba. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Egaa sool bira gaaffiidhuma tokko kaaseefiin sagantaa keenya guyyaarraa walitti qabuu yaalla. Amma bara 2015 kanatti yookaan immoo bara haaraa kanatti sool maal qabatee dhufa kan jedhu tokko namni baay'een maal tarkasaa jira yookaan immoo kan jedhu tarii abdiin nu eeguu danda'u. Isa kana isarraa dhageenyeetu akkasumas armeen isaanii amaniiru namoonni waaqayyoon ulaatis bukkee keenya jiru waa'ee sool waan beekanii fi waan kadhachaa turan deebii argatan nu kaasuu danda'u. Sanaan walitti marra. Ammaaf garuu gabaabsee sool maaliin nu dhufa barree haaraan kun maaliin nu dhufa kan jedhu otoo nuuf kaaste gaariidha. Ani egaa yeroo hundumaa ergaa hojjechuutti ana mana. Waaqayyo immoo ergaa naa laate qaba. Ergaa sanas yoo waaqayyo jedhe gara xumuraati. Hojii albeemaas illee akkasuma albeema malee hojii kiliippii jechuun suur sagalee tokko hojjetaa jira. Waaqayyo jedhe yeroo dhiyootti nan qaqqabsiisa. Mata duree isaas maal isaas yeroo dhuma sanatu yoo dhaga'an natti tola. Garuu mootummaan gootutti jarjarina obsannee egaa hojii tokko qabadheen dhufaa jira. Innis immoo hojii ulfina koo ibsu otoo hin taane hojii ulfina waaqayyoo ibsudha. Kanumadha bakka. Gooftaan si eebbisu egaa daawwattoota keenya obsaan eeggadhaa. Egaa karaa YouTube chaanaalii isaa nu qaqqaba. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa gaaffiif deebiin keenya bifa kanaatti fufee jira. Mee ammoo armee sool irraa waan isaan jedhan dhageenya. Egaa baatanii ji'a 9 garaatti baatanii sana booda immoo harkatti fudhatanii sooliin kan guddisan isaanidha. Egaa gammachuu guddaa akka isaan qaban abdii guddaa qaba. Yeroo hunda fuulli isaanii ifaadha waa'ee mucaa isaaniitiif. Mee mucaa keessan kana akkasiin baay'ee jaallattan hin beekna. Innis yeroo baay'ee miidiyaa garaagaraatti hin dubbata. Akkam yeroo guddistan isin ajajamaa ture mucaan kun? Na ajajamaa ture. Na ergamaa. Na ajajamaa. Wanni kun na gargaaree lafa kanaan na ga'uu isaatti baay'een gooftaa koo galateeffadha. Waan biraa mitiyyuu kan inni waan har'a jiraatanii har'a ga'eennis maatiin koo biyya sana keessaa baanee lafa kana keenye har'a ifa lafa arginee fayyannee boqonnee teenye kan waaqa koo galateeffadhu isa kana maqaan isaa galateeffamu. Mucaan kun immoo baay'ee na ajajamas anis uffata isaa nan miiccaaf na tajaajila
tajaajila naga'ee nan miicaa. Miiceetti kennaan naan deemu nan kadhadhaaf dhugaa. Wanni kun haa eegee kana keessa dabarsee guddisee lafa kanaan naa ga'ee kun warra nama mataa isaaf dandeessisu naa godhee kan waaqa koo galateeffadhu kana maqaan isaa galateeffamu. Kanuma jecha biraan qabu. Gooftaan sinaa eebbisu waan addaati gaa garaan alaa waa baay'ee qaba. Baay'ee garaa isaaniirraa fudhanii eebbisaa jiru ammalleen baay'ee gooftaan sinaa eebbisu. Armootiin biyya keenya keessa jiran ijoollee isaanii gaafa akkas garaarraa eebbisan ijoolleen milkaa'uu ta'u. Kanaaf akka sol ajajamaa ture akka boomamaa ture isaanis yeroo inni tajaajila deemu akka wayyaa isaa miiccaa fi turan akka hin amanne illee kaasaatii turanii yeroo inni sagantaa deemu baay'ee kadhachaa fi akka turan solis dabalee kaaseefiira. Ijoollee keessaniif kadhadhaa kan jedhu Usmaan ergaa dhaamuu isaaniiti. Ijoollee keessan cimsaa kan jedhu Usmaan ergaa dhaamuu isaaniiti. Gooftaan sinaa eebbisu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa baay'ee akkasiin gammadaa waa barachaa bohaaraa jirtan akkasumas immoo seenaa darbe seenaa maatii kanarraa waan hedduu akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Akkuma amma nu argaa jirtan ollaa isaaniitti nama aarsaa wangeelaaf kafalaa ture akkasumas bara faarfannaan hojjechuun baay'ee ulfaataa ture otoo solfaa gara faarfannaatti hin dhufin aarsaa guddaa kafalaa turan ollaa kanatti argadheen jira. Faarfattuu Dastaadhiidha baay'een keessan hin beektu. Inaarista seenaa bareedhaan kan ishiin beekamtu egaa amma gidduu keenya jirti. Isheen waa'ee sool kadhachaafaa akka turte akkasumas immoo yaa Waaqayyoo nama nuu kaasi yaa Waaqayyoo faarfattoota nuu kaasi jettee akka kadhachaa turtee fi faarfannaadhaan baay'ee Waaqayyoon tajaajilaa akka turte ni beekna. Kanaaf mee daseen bagaa gara kanatti nagaan dhufte jenna. Gooftaan si haa eebbisu. Otoo soolfaa gara tajaajilaatti hin bahin dura isintu tajaajilaa ture biyya inni keessa deemee tajaajilaa ture sana akkasumas immoo safara inni keessa deemee tajaajilaa ture sanatti isinis aarsaa kaffaltaniittu mee faarfataan akka sool kun ka'uunsaa maaltu isinitti dhaga'ama maal gammachuu akkamii isinitti dhaga'ama kan jedhu otoo gabaabsitee nuuf ibsitee. Tolee galatoomaa jechaa Waaqayyo isa yeroo kana nu laateen galateeffannaa. Gabaabaadhumatti nuti faarfattoota buleeyyiidha. Tutturreerra yeroo nuti faarfannu salama waan dhalate iyyuu natti hin fakkaatu. Jechuun ani 98 duradha. 96, 95, 96, 97, 98 amma kaasetta hojjennutti illee aarsaa guddaa kaffalaa turre. Garuu dhaloota nu duubaan ka'an kun Waaqayyo boru lafaa qabatan namaa ta'an nuuf haalli nuun mijanne isaaniif haallaa mijatu. Aguddatan nu gargaari jechaa ture. Waaqayyoof haa galatu mucaa kana fakkaatu mucaa dibata guddaa addunyaadhaaf ta'u Waaqayyo nu kenneera. Baay'ee Waaqayyotti gammanna. Jaasalamoon baay'ee Waaqayyoon galateeffadha. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Ammas kadhataan duuba jirra. Ganaa karaan eeggata. Kanaan ga'e miti. Kuma maatiin isaa wajjin dadhaban sammuun nama baay'ee wajjin jira. Eessa ga'a laata? Maal ta'a laata? Har'a akkas ta'e bor maal ta'a jedhu. Innoo maan ta'u ganaa waa arga. Ganaa tarkaanfannaa Waaqayyoon hin kadhannaa fi hin jedha Salamoon. Gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa egaa akkas maatii akkasii keessa faarfattoota akkasii ofirratti ilaalaa guddatee sooli. Egaa atis daseen kana booda akka ati hin banne abdii guddaan qabaa. Haalota rakkisoo sana keessatti faarfannaa akkasitti hojjettee turte. Ammas haalonni garaagaraa mijatanii jiru. Meetarii namoonni miidiyaa kana daawwatan istiidiyoo garaagaraa warreen qabdanii warreen durii kana barbaadaati. Isaan dubbisaa ergaa gurguddaa harka isaanii jira. Egaa isinis warri soolfaa faarfattoota warra durii kana barbaada. Wajjin faarfannaa hojjedhaa. Faarfannaa isaanii warri dur kaasittiin hojjetan ammallee haareffamanii akka hojjetan abdii guddaa irraa qabna. Namoonni ittiin fayyaa turan jenna. Egaa sagantaan keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Maatii gara keessatti qaarra namoota baay'ee argannee namoota baay'ee wajjin ayyaana kana dabarsaa irraa. Egaa manni kun akka mana eebbaa ta'u akkasumas immoo mana jaalalaa mana tokkummaa kana ta'e in ibsina. Dargaggoonni hedduu isaanis kan hin mul'anne duuba kaameraa keenyaa jiru. Egaa gammadaa kolfaa taphachaa jirra. Har'a nama guddaa tokko faarfataa Caalaa Araarsaa akkasumas faarfannoota garaagaraa daayireekti gochuudhaan nama beekamu kaardiinus giraafiksii irratti namoonni baay'een beektu faarfannaa hedduu daayireekti godha. Kanaaf mee ollaa isaaniitti argadhee dubbisaatiin jira. Waa'ee faarfataa Salamoon akkasumas waliigala waa'ee maatii isaanii waan Waaqayyoon galateeffatu akkasumas waan dubbatu yoo qabaate faarfataan Caalaa itti fufaa jechuudha. Waaqayyo sinaa eebbisu jalqabaa yuutuubii kaardiinus giraafiksii illee baay'ee galateeffachuun barbaada. Obboleessa keenya faarfataa Tolii nama Waaqayyoo maatii kana kopummaa ittiin dhaga'amini maatii baay'ee of danda'a
akka qabeenyaattis qabeenya qabu garuu haala yeroo kanaan ta'ee egaa namni qabeenyi biyya lafaa nama harkatti nafu tanjabilii miti qabatamaa miti rakkina kana hin dagachiifna hin irraanfachiifna jettee dhuftee maatii kana wajjiniin sagantaa akkasii kabajuu keetti dursa waaqayyo si eebbisu bara kee hundumaa waaqayyo eebbisuun jedha. Taansuudhaan faarfataa Salamoonii yeroo tokko yeroo xinnummaa isaan bare akka tasaa tajaajilaa fi gara waldaa isaa waldaa Kombolcha jedhamtu deemeen ture. Faarfataan xiqqaa wayii jiraa daa'imni faarfatu wayii jiraa oduu akkasii waan dhageenye yeroo fi nama waaqayyo tokko Wangeelaa Tolaa kan jedhamanii haa dhufuu jennee waamnee gaafa inni faarfatu baadiyyaa keessadha. Meeshaatti inni sagaleen inni galfatu warra magaalaa caala. Warra meeshaa biratti guddatan caala. Baay'ee perfektidha. Ergaansaa namni danda'ee hin dhaggeeffatu. Anu gaa dubbachuudhaa fi danqaanee faarfachuu. Ergaan akka kanaa jiraawu kan jedhu sanumarraan akka tasaa waldoota keenyatti sagantaa xiqqoo wayiitii affeerree sagantaa sana manda tsalooti qopheessee hin affeerree konfiraansii ta'e sababuma isa namni galee walitti hime konfiraansii guddaa ta'e nama waaqayyoo biyya kanaaf kaase waaqayyoo addunyaadhaaf kaase nama guddaadha faarfataa Salamoonii ergaa guddaa tirteera duuba isaas nama guddaadha namni fuuldura duwwaadha miti duuba isaa maal fakkaata keessoo isaa maal fakkaata namni kun nama ba'aa guddaa baatee deemudha gara laafessadha nama rakkattoota gargaarudha waan qabu humna qabu duuba nama hojii wangeelaa hojjetudha waldaa isaa keessatti illee karaa garaa garaatiin nama hirmaannaa qabudha kaaniin beekamaadha akkasumas harmeensaa nama kadhataatiin yeroo hundumaa karaan deema gaafa inni jedhu gaafa inni hoolota ga'ee amma nan booga'utti callibu nan beeka waan ta'eef naannoo ollaa tokko jira. Caalmaatti immoo abbaan keenya Wangeelaa Alamuunii baay'ee nama waaqayyooti. Amma dubbatan amma haasa'an kana olitti baay'ee nama waaqayyooti nama waaqayyoon jaalatu nama ergaa waaqayyoon jaalatu nama gorsuu jaalatu nama jabeessuu jaalatudha. Waaqayyo isaan haa eebbisuun jedha. Ammallee waaqayyo balbala tajaajilaa banee fi namni kun ergaa turkeera nama tajaajilaati. Kennaan isaanii tajaajila. Egaa namni kennaa isaatiin kan tajaajilu. Nama waamame waan ta'eef waaqayyo bakka akka inni mijeessuuf haala akka inni mijeessuuf hawwii koo guddaadha. Waaqayyo sinaa eebbisuu. Faarfataa Salamoonii immoo carraa gaariin hawaa bara gaarii haa ta'uu fi waaqayyo isaa gargaaru homtuu karaa isaan dhaabbatiin homtuu karaa isaan dhaabiin ayyaanni waaqayyo haa baay'atuuf hin jedha galatooma. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa keenyatti baay'ee akkasiin gammaddan abdii guddaa qabna maaliif namni hunduu dhugaadha sagantaa kanarratti waan hedduu akka inni kaasu waan hedduu akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba sagantaa eebbifamaa fi yeroo gaarii waliin dabarsine mee dhumarratti abbaan keenya hojjetaa Wangeelaa Alamuun fa'aa sagantaa har'a jiru kana walitti nu maru. Egaa otoo dubbatanii waan hedduutu jira. Yeroonis nu ga'u akkasumas immoo haalli kana caala inni ulfaata waan ta'eef mee sagantaawwan har'a jiran hunduma isaa walitti nu xumuraati. Waa'ee dhaloota kanaa akkasumas waa'ee baroota kanaa maaltu keessa keessan jira maal yaaddanii jirtu kanaan otoo nu golabdanii sin affeera. Galatooma ani dhaloota amma jiraniif namoota amma na dhaggeeffachaa jiraniif wanta jiru tokko jiraate warri waaqayyoo heebba godhee ilmoo isinii kenne ijoolleen macaafni qulqulluu akka jedhutti heebba bakka badhaasa gaafa isaan dhalatan kunoomaatti hin baatu jettanii hin abaarina namni ijoollee isaa abaaru baay'ee of miidheera akka na baarree fi xinnummaa kaastanii akka isinii kotkotuu fi dubbii wangeelaa itti himuu hin nuffine isin gaafadha kana kan inni naaffe namoota baay'eetu wangeelaawwi ta'e duuba isaa immoo namni hin jiru.
namni sarkaa rakkabu hin jiru. Adaraa kan hin jedhu warri wangeela hojjettan, warri jaarsa waldaa hojjettan, warri lafa garagaraatti hojii kiristoosiif fudhattan sinduuba nama tokko akka kaaftan maqaa gooftaatiin adaraa koo dabarsuun barbaada. Ijoollee baay'eetu ayyaana qabu. Ayyaana sana immoo gaaf sanan argitanii takkannaatti dhamaatan argitu, irratti yoo kadhattan argitu, harka keessan irra keessan yoo kadhattan argitu. Waaqayyoo sinaa gargaaru. Hangara biraa namoonni hojii kana hojii miidiyaa garagaraa hojjetanii fi qabeenya waaqayyo isaanii kennee jiran dhaabbata tokko akka isin itti naa yaaddan hin barbaada. Dhaabbanni kun dhaabbata dhalootatti karaa agarsiisu akka biyya keenya biyya Itoophiyaatti dhaloota reef ka'anitti nama gorsu, nama wangeela barsiisu, nama akka akkuma mana barumsaa tachuu keessatti dhaabee wangeelas barsiisee nama oomishee otoo achii gadi hin bahin nama waaqayyoo godhee nama baasu dhimmi akka kanaa akka mijatuuf waaqayyoon naa kadhadhaa. Ittis naa yaadaa. Jaarsolii gurguddatanii dulloomanii otoo wangeelaa jedhanuu gufuun isaan tumaa bahee baay'ee miidhamanii gatii baasanii kaanii hamma yeroon qeetti isaan gashe dadhabbiin qeetti isaan gashe immoo utuu akka kooti akka tanawwa uffata isaan bara ilaallatu uffata isaan irra gaawonii isaanii barbaachisu isaanitti uwwisanii iddoo isaanitti boqotan lafa wayii qopheessanii fi leenca wangeelaa fi dutaa ture way leenca wangeelaa fi bokkisaa namoota gara Kiristoos fidee waldaa hundeesse kana utoo goodaatti akkuma nama waatti dhama'ee dadhabee goodaatti gatuu baatanii utoo iddoo kennaniifiin jedha. Isa kana immoo dhaabbata kanarratti kadhachaan ture isinis gargaaranaa kadhadhaa. Kunillee akka itti nu yaadamu gurra kootiin dhaga'ee ija kootiin akkan argu waaqa nu kadhadhaa jabaadhaa wangeelatti jabaadhaa wangeelli Kiristoos dhugaadhaa. Amma dhumaatti isaa manadhaa Yesuus gooftaadha. Ameen. Gooftaan sinaa eebbisu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan keenya kana fakkaata ture. Egaa dhaamsa isaan dhumarratti dhaaman kana lamaanuu hin dagatinaa. Waa'ee dhaloota akkasumas waa'ee abbootaa isiniin jenna. Namoonni dhimmi kun isin ilaallatu, namoonni ba'aan kun isin irra jiru adaraa keessan isa kana akka dhimmitanii irratti hojjetan abdii guddaa qabna. Egaa sagantaa keenya yoo xumuriin dura maarree faarfattootaan maramnee jirra. Abbootii wangeelaa gidduu keessa jiru kan nu marsanii jiran faarfattootadha. Sagalee gaarii jira. Soola si gitaara gadi fudhateera. Manni mana faarfannaa ta'uuf jira. Wajjin waaqayyo waaqeffannaa. Gooftaan sinaa eebbisu. Fayyaa ta'a. Ijoollota duuba kana taa'uudhaan saamii akkasumas tamee kaameraa nu waraabuudhaan akkasumas edit nu gochuudhaan nu gargaartan gooftaan bara keessan haa eebbisu. Kabajamtoota daawwattoota keenya chaanaalii yuutuubii keenya Kaanus Giraafiksii laayif gochuun dhiisinaa, sheer gochuun dhiisinaa, sabskiraayib gochuun dhiisinaa isiniin jenna. Eebbifamaa barri bara nagaa isiniif haa ta'u. Gooftaan sinaa eebbisu. Faarfannaa yeroo wajjin faarfannu ta'a jechuudha. Maaltuun ta'uu gaafa guyyaan kee ga'u. Mee maaltuun ta'uu gaafa guyyaan kee ga'u. Mee maaltuun ta'uu gaafa guyyaan kee ga'u. Mee maaltuun ta'uu gaafa guyyaan kee ga'u. Guyyaan kan kee guyyoota caalaa dadhabaatu lafaattiin ka'ee. Guyyaan kan kee guyyoota caalaa wal laalaatu beekaattiin ta'ee. Guyyaan kan kee guyyoota caalaa dadhabaatu lafaattiin ka'ee. Guyyaan kan kee guyyoota caalaa wal laalaatu beekaattiin ta'ee. Kan koo garaan si namana, kan koo garaani. Kan koo garaan si namana, kan koo garaani. Kan koo garaan si namana, kan koo garaani. Angko garaan si namana, angko garaan. Guyyaan kan kee guyyoota caalaa dadhabaatu lafaattiin ka'ee. Guyyaan kan kee guyyoota caalaa wal laalaatu beekaattiin ta'ee.
Guyyaan kan kee guyyoota jaala wal lalaatu beekattiin ta'ee. Guyyaan kan kee guyyoota jaala dadhabaatu lafaattiin ka'ee. Kan koo garaan si namana kan koo garaane. Kan koo garaan si namana kan koo garaan. Angko garaan si namana, angko garaane, angko garaan si namana, angko garaan. Hinaaresita seenaa badee, nanjira dheedhe mani yaadee, galaatomii ajalalle koo, si tol qabi kola eja koo. Hinaaresita seenaa badee, nanjira dheedhe mani yaadee, galaatomii ajalalle koo, si tol qabi kola eja koo. Resita sena bade anandira dajada mayade kana to mi ajalalle ko sitol kabe kolai jago kana to mi ajalalle ko olla kabde kolai jago inare sita sena bade nanjira dajada mayade kana to mi ajalalle ko sitol kabe kolai jago galaato mi ajalalle ko olla kabde kolai jago amen karaa kooraan cabsite cuufaa sibiila borrajii dursitee kanaaf noomtee Sababa kanta raji Korati kesati ngatudu bige Kote tampacha sabaji Mama itin dubadu ilkabu Si irane gadarenji